Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun raadiyoo sagalee Oromootiin kan isinii darbaa jiru sagantaa keenya gurraandhala 7 bara 2015ti. Qophii keenya waarii marii keessatti dhimma miidiyaa walabaa irratti mari'anna. Sababa hanqina yerootiin qophiin kaayyoo har'aaf hin jiru. Dursa kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma oduu har'aatii fi gara Dasuu Duulaattan isin dabarsa. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya amma oduu isinitti hima. Mootummaan Itoophiyaa uummattoota biyyattii hacuucaa jira jechuudhaan mormitoonni bakka buutota caffee gamtaa Awurooppaatti himatani. Marii bakka buutonni caffee gamtaa Awurooppaa adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniyaa gamtaadhaan guraandhala 4 qopheessan sanarratti addatti manneen hidhaa keessatti yakka dubartoota Oromoo irratti raawwatamu qorannoo ragaatiin deeggarame Dr. Baaroo Qannootiin dhiyaateera. Walgahii miseensota paarlaamaa Awurooppaa, gaazexeessitoota, qorattootaa fi qaamota adda addaa irratti argaman sanarratti mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru Oromoo diina isaa inni godhatee hidhaa ajjeesaa fi lafa saamaa addatti immoo dubartoota Oromoo mana hidhaa keessatti gocha suukanneessaa irraan gahaa jira jedhanii Dr. Baaroo Qannoo. Ilmaan Oromoorra balaan miidhaan irra ga'u dachaa ta'ee keessatti immoo biyya Itoophiyaa sana keessatti karaa adda addaa miidhaan ilmaan dubartoota Oromoorra ga'u badii tokko malee mana hidhaa keessatti qabamanii iddoo dhoksaa adda addaatti hidhamanii achiitii loltoonni wayyaanee dubartoota keenya karaa bifa adda addaan kan isaan irraan ga'an mana hidhaa keessaatii fi guutummaa biyyattii sana keessatti jechuudha. Dubartiin tokko mirga isheen qaama ishee irratti qabduu fi akkasumas immoo humna isaaniitti gargaaramanii dubartii keenya irraan kan ga'an kana mormuuf Yuunaayitid Neeshiniin seera heera inni lafa ka'ee tokko tokkoon itti himne Yuunaayitid Neeshiniin fakkeenyaaf seera adda addaa kan dabarsee qaba. Seera kana mataa mataanitti dhoofnee maal akka inni jedhu seerri kun resolution 1325 1820 karaa adda addaa qabamanii dubartoonni keenya mana hidhaa keessatti mana poolisii keessatti poolisiin Itoophiyaa nama 15 nama 20 ta'anii yeroo dheeraadhaaf mana quunnamtii irraan ga'aa turanii akkana tokko lamaan eessatti akka ta'e maalirratti akka ta'e maaliin akka ta'e tokko kanaan barruudhaan barreessine afaaninis immoo itti himne waan kanarratti kan baay'ee onni ta'u dhufanii namoonni qabuun Eurooppaa paarlaamantii dubbii baay'ee nu tuqeedhaan nu keessaa nutti dhaga'amee jira. Kana gara fuulduraattis akka wajjiniin hojjennuu fi irratti jabaannee waan kana gara fuulduraatti bal'inaan irratti hojjennee akka wanni taanuu hin abdannaa nu quunnamaa dhufanii akkasnaan jedhan namoonni Eurooppaa paarlaamantii jechaadha. Jilli mootummaa Itoophiyaa gara Awustiraaliyaatti bobba'ee yeroo lammaffaa har'as Meelboornitti mormiin isa mudate. Oromoo Ogaadenootaa fi saboonni biroolee alaabaa mataa isaanii qabatanii qondaalonni biyyattii uummata nagaa ajjeesan yakkamtootadha ittiin jechaa oolan. Dhaabasaa Waaqjira achirratti argamee hordofeera. Hiriira irratti kanneen argaman akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti ilmaan gorfamaa fixaa fi ajjeesaa wayita jiru kanneen biyya alaatti argaman immoo gocha kana deeggaranii biyya alaatti isaan keessummeessuun mirga namaa miidhuudhaan jedhaniiru. Guyyaa kanas hawaasni Oromoo, hawaasni Ogaaden, hawaasni Itoophiyaa wal ga'anii mormii isaanii kan dhageessisan yoo ta'u akkasumas dhaadannoo biyya keessatti nama ajjeesuun haa dhaabbatu mirgi uummataa kabajamu mootummaa uummata fixu deeggaruun sirrii miti kan jedhu dhageessaa turaniiru. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo, alaabaa Itoophiyaa fi alaabaa Ogaaden qabatanii kanneen argaman akka ibsanitti mootummaa uummata fixu deeggaruun aanlee dhabuudha jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Oromoof Dhaabasaa Waaqjiraa, Melbourne, Australia. Dhumarrattis Itoophiyaan loltoota ishee 600 nagaa akka buusaniif bakka 3 erguufan qophaa'eera jette.
Qondaalli waraanaa biyyattii Meejor Jeneraal Hassan Ibrahim kaleessa televezyiinii Itoophiyaatti yeroo dubbatan loltoonni 600 kun gara Somaaliyaa, Kibba Sudaanii fi Abiyitti ergamu. Kunis gaaffii biyyoota sanarraa dhiyaate irratti hundaa'eetudha jedhan. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kanumadha. Sagantaa keenyatti aanu waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanitti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba qopheessee dhiyeessaan Jamaal Ibrahim. Tolee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun qophii waarii marii har'a galgalaati. Qophii waarii marii har'a galgalaa namoonni mari'annu sadiidha. Aliyyi Dhaabasaaf Anadassuudha. Qaboon irratti mari'annu waa'ee sabaa himaa walaba yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin independent media wanta jedhamu irratti haasofna. Sabaa himaa walaba ta'e jechuun maal jechuudha? Hiikni isaa Aliyyi meejjiraaf hin jiruu isaa booda Dhaabasaatti deebina. Maal jechuudha kana jechuun Aliyyi? Sabaa himaa walaba jechuun kasabni biraa hin to'anne kasaba biraatitti hirkanne kasaba sanii jiraatu kasaba san keessa jiraatu kasaba sanii jiraatu jechuudha. Walaba kan ta'u immoo maalirraa jechuun yaada dabarsu moo madda galiiti moo madda odeeffannoo argatu moo nama hundumatu irratti keessummeeffata yaada isaa jechuudha wanti kun. Abbuma fe'eef banaadha jechuudha balbala cufaan qabuma tokko. Yoo amma miidiyaa walaba saba yoo deedaate kasaba sanii kasaba san ija tokko laalu ka gargaarsa saba saniitiin jiraatu kasaba sanii tifame kajaa saba sanii geegessu warra saba sanii ammoo ija tokko laalu jechuudha. Dhaabasa. Miidiyaan tokko waa hojjechuuf kaayyoo wayitiif dhaabbata waan galmaan ga'uu qaba. Waan hojjetu sana seeraa fi heera bulchiinsa isaatiin ala qaamni biraa maallaqaan haa ta'u aangoodhaan haa ta'u karaa adda addaa irratti dhiibbaa geessisuu dhabuu isaarraa kan ka'e amma yaadichi akka ilaalamee dhufu kaa'amutti jechuudha. Miidiyaan hojiinsaa qaama mootummaa walitti hidhatamu, qaama adda addaa walitti hidhatamu, hojiidhuma kaayyeffate tokko hojjeta. Amma miidiyaa isa kamii, iddoo kamii maal jedhanii adda adda baastuu hin danda'ama garuu miidiyaan sun otoo sababa aangootiin yookaan sababa sodaachisuutiin yookaan sababa maallaqaatiin yookaan karaa adda addaatiin dhiibbaa irraan hin gahin waan yaade waan nan hojjedha jedhe sana seera isaa naamusa hojii isaa akkasumas kaayyoo qabate sana irratti hundaa'ee amma milkii ta'uu baatus amma hojii isaa raawwachuu danda'u irratti kan hidhame amma walaba wanti jedhamu. Walabummaa ogummaa walabummaa hojii sanaa ilaallata walaba dhugaa jedhamu dhiibbaa dhaaba kamiyyuu dhiibbaa gartuu tokkootiin iyyuu ala hojii ogummaa haa hojjetu kabiraadha. Kaayyoo lafaa ka'ee fi sanarraa yeroo tokko oggaa jallatee immoo walabaadhaanii nan laallatu kan jedhan erga fakkaatu jira. Jechuun akka waliigalaatti miidiyaa walabaa lafa kanarratti jira. Hin jirullee jechuun danda'a. Amma walaba wanti jedhamu kun yoo amma miidiyaan sun kabanameef ilma namaa guutuuf addunyaa kanarra waan jiru maraaf yoo ta'e nama maraa ija tokkoon laala. Walaba jechuun wama fedhii haa ta'u fakkeenyaaf kan nama ajjeesullee kan nama gargaarullee kan nama jaalatullee kan nama jibbullee kan waan maraa waan jiru akka jirutti dhiyeessuu jechuun amma walaba yeroo jettu. Amma waan walaba jiru kana wanti isa dandeessu waan amma keessaati jira. Miidiyaa yeroo fudhattu miidiyaan walaba callaa ta'uu hin taane seera jira. Waan amma safuu laguu jira yookaan itiksi jira. Waan amma mooraaliti jira. Waan inni dhaabatee ooftu jira. Bakka inni itti darbutu jira. Sa'a inni itti darbu jira. Kanneen itti hidhaa qaba wanti amma isa daangessu jechuudha. Waan kana mara qabateeti waan kanneen irraa walaba ka ta'e amma gara Oromootti yeroo deebitu miidiyaa Oromoo walaba yeroo jedhu Oromoon kun eenyu jettee duraan walii galuu qabda. Oromoon kun eenyu maal barbaada aadaa isaa maali isaa maali jettee duraan lafaa qabaattee akkas yoo irra walii galte yeroo san miidiyaa Oromoo ka waan kanneen ammate ka aadaa isaa ammate ka safuu isaa ammate ka hajaa isaa ammate ka seenaa isaa ammate ka maali isaa ammate kana
warra waan kanneen keessa jiru mara ija tokkoon laalu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Oromoo ta'ee akkam Oromoon baay'een itti yaadutti yaadni hin jira. Namni sun ka'ee waa Oromoo hojjetaadha yeroo inni jedhu atama waan ati waa Oromoo hojjetaa hin jirtu waan jettu waan amma si jala naqe kanneen sanniiniin laaltaa jechuudha. Kanaaf miidiyaan walabaa jira yeroo jedhamu hin jiru yeroo jettu ammoo amma Aljazeeraa fudhatte, ABC fudhatte, CNN fudhatte, BBC fudhatte galiin isaa warra waan san dhaabeef. Amma Aljazeeraan ka'eeti waan hajaa Aljazeeraa san hin eenne baay'een dalagu. BBC'n ka'eeti amma yeroo himama diktaatar Saadaam Huseen diktaatar akkanaa jedhaa haasaan amma isaan yeroo haasaan. Oduu amma nama maraayyuu kan dhaabatan taate isaanillee diktaatarii jedhanii isallee kabajamaa waamaniituma waan sanniin godhanii jechuudha. Amma walabummaadhaan waa irra walii galan san irratti hidhaa qabaa jechuudha. Maalirraa walaba eenyuuf walaba ka jedhu yoo akkasitti waa lafaa qabaatte malee walabummaa waan jiru kun hedduu si rakkisaa jechuudha. Mee marga kaafne walaba erga jedhame fakkeenyaaf warri miidiyaan yookaan sabaa himaa warra dhihaa waa'ee warra bahaas haa ta'u golestoota jedhanii yoggaa dubbatan maaliif waltajjii sana isaanumaaf hin kennine fakkeenyaaf amma yoggaa BBC fi Aljazeeraanis haa ta'u CNN'nis warra AS jedhaman kana lolaniif waltajjii kennaniif maaf hin keessummeessine erga walaba ta'anii. Televizyinii Itoophiyaa sanii walabadhaa jedha. Reediyoon Itoophiyaa sanii walabadhaa jedha. Garuu otoo walaba ta'anii kan adda bilisummaa Oromoo fi Gimboo Sabaatiif waltajjii maaf hin kennine yookaan mormitootaaf akka garaatti maaliif hin goone dhaaba asirratti. Kaansaa biyya keessatti kan daanga'ee hafuudha yaadichi walabaa jennee taa'u kaan akka addunyaatti kan deemus jiraachuu mala. Akkuma amma Aliyyiin tuttuqee walaba waan jedhu kan amma dhumaa waan tokkorraa dhiibbaa ala ta'ee hojjetu goonee ilaaluun nurra hin jiraatu amma. Yoo amma biyya tokko keessa jiraatte kan akka BBC CNN fakkeenya yoo fudhanne dantaa biyya isaanii naannoo isaanii dirqama eeguutu isaanirra jira. Seerruu isaanirra kaa'ama otoo waraanni isaanii biyya biraa wajjin lolaa jiru waraana isaaniirratti qeequu yookaan waraana waan ammallee cabsuun dhiyeessan amma sunuu dhiibbaadha jechuudha akka wanni ittoo fudhanne. Akka amma akkati kaaftu warra mootummoota biyya garaagaraa isaanii yookaan mootummaa isaanii mormu inni dhaabbataniif amma waraanni Afgaanistaan deemee yeroo lolu waraana isaanii warra ergan hin jiru amma kan akka Awustiraaliyaa waraana mataa ishee ergitee achi jiru. Gaazexaa fi miidiyaan Awustiraaliyaa waraanni biyya sana dhaqe waraana weerartuudha jedhee hin haasa'u. Maaliif dantaa biyyaati naashinaal interest waan jedhu wayii qabu. Kanaaf wanti namatu hiika akka malee kennaaf malee wanti walaba jedhu kuni seeruma kee keessatti amma gulaalaati qabdu seera biyyaa heera biyyaa ogummaa kee wanti gurguddaa ilaalamu jechuudha. Ogummaa profession isa jedhamu naamusa ethics isa jedhamu isaan kanaan qajeelfamtee hojjechuu danda'uudha. Miidiyaa kam keessatti iyyuu waan dantaa biyyaa tuqu waan dantaa namaa tuqu waan hedduu sensitiif ta'an irratti editoriyaaliin taa'ee maal goona jedhee falatti kaa'a. Amma iddoo kaanitti mootummaan ka'ee kana dhaabaa kanan dabarsinaa kanan godhiinaa jedha. Iddoo sanarratti ija baasee ijaa dhufuuf miidiyaan suni ogummaanis naamusaanis mari'atee biyya fayyada nama fayyada kun haqarratti kan hundaa'e jedhee dabarsuu hin danda'u. Qaama tokko ta'a. Deebii qaamota garaagaraatti kan kaaftes miidiyaan Itoophiyaa amma mootummaa Itoophiyaa sarvii godha beekamaadha. Waan mootummaan Itoophiyaa godhaa jedhu raawwatu jarri sun seeronni achi keessa jiran isa raawwachiisa. Amma biyyoota kaanitti miidiyaan akka qaama arfaffaatti ilaalameetu qaamota adda addaa dhugaa irratti hundaa'ee yookaan immoo iddoo tokko tokkotti warra dubbatan irratti hundaa'ee kiristaayis godhaa jedha. Iji waa walaba si taasisu achi keessatti mul'ata jechuudha. Wanti dhibbatti walaba jedhamu kun hin jiru addunyummaa eessumayyuu konseptumti isaayyuu hin jiru garuu waan qabdu keessa harka caalaa hojii sana yoo ogummaa irratti hundooftee hojjatte yoo editoriyaaliin kee murteesse yoo seerri kee murteesse yoo akka maliin kaase dantaa biyya keetii warra miidhameef amma ogummaan akka advokeessi joornaalizim jedhamtu jira warra miidhameef looga warra miidhaan irra ga'eef dubban waan akkas akkasii goota ta'e akkuma walabaatti ilaalamta. Kaayyoo dhaabbate sanaafii fi malee miidiyaan dhibba walaba jedhamu lafa kanarratti hin mul'atu. Fakkeenyaaf elektirooniks miidiyaa kan reediyoo fi televezyiinii yoo dhiifnee warra piriinting miidiyaa warra jedhaman gaazexaa isaa soo laalle gareedhuma dhaabbateen
kaayyoo dhaabbatee fi sana hojjetaa jira malee dantaa isaatiin kan tuqu hin keessummeessu. Kanaaf yeroo sana walaban jennu. Amma Feesbuukii faa Yuutuubii faa yoo fudhatte wanti achirratti keessummeeffamuuf hin keessummeeffamne jira. Warri Feesbuukii fi Yuutuubii faa toshan to'atan seera qabu jechuudha. Seera sanaatiin alaa hin keessummeessamu. Kanaaf miidiyaan waa dabarkisaa. Garuu mooraa Oromootti akka aliyyiin jedha yoo deebinu. Gaazexeessumatu yoo seeras cabse yookaan immoo garaasa naamusaan ala waan tokko godhee miidiyaan kun walabadha hoggaa jedhamu mul'ata moo Oromoon miidiyaa walaba qabaa ka jedhamu walaba hoggaa jennu amma dantaa Oromootiin ala kan dantaa Oromoo miidhullee fidee irratti keessummeessuun kan danda'u miidiyaan jira gama Oromootiin aliisa dura fakkaafte tokko. Hin jira jennee tuba biqinaa wanti amma miidiyaa walaba jechuufi dhuunfatti joornaalistoonni achi keessa jiran wanti isaan balleessaniif wanti isaan wanna godhan waa adda addaati. Hulema marattu namni yeroo waa dalagu waa adda addaa balleessuu danda'a, beekaa balleessuu danda'a, itti fakkaatee balleessuu danda'a, faayidaa kenna jedheeti waan tokko godhuu hin danda'a. Suni waan dhuunfatti jiru akka seera lafaa qabaniif federaal poolisii waan jiru ilaalaniiti. Waa adda addaa godhan taate dhaabichi miidiyaa sanii ilaalee waan tokko godhaa jechuudha. Miidiyaa walabaa jechuun tokko waa inni kaatu. Waa inni lafa kaate irraa si qeeqan jechuudha. Amma kenna madda walaabuu miidiyaa fudhatte nu'u waan Oromoof Oromiyaa irratti walabaa jenneerra. Kana jechuun namni waa Oromoo seenaa Oromoo fudhatu, aadaa Oromoo fudhatu, maalii fudhatu nama kan faa ija tokko laallaa. Warra ammoo lakki Oromoon hin garboomfamne, Oromoon bilisummaa san barbaachisu, Oromoon lakki inni Itoophiyaa, Oromoon akkas wanna jedhuufi Oromoo hidhamuu qaba, ajjeefamuu qaba, qeerraa ka'uu qaba. Sanniinuu walabaa miti nu akka rakkoo kennaatiin laallaa jechuudha. Advokeesii joornaalizimii waan ta'eef wantummaan miidiyaan kun ijaarameef usan waan ta'eef. Miidiyaan biraa immoo lakki nu'u hojii advokeesiitii miti hojjennu nama maraa ija tokkoon laallaa jedhanii warri dubbatullee hin jira. Miidiyama Oromoo ta'ee jechuudha. So rakkoo Oromoo himachuu qaba malee nu'uu miti ka himuu. Nu ammoo akka jennu rakkoo Oromoo nu'umatuma anuu Oromoo waan ta'eef rakkoo nagaaru kun kiyyuma waan ta'eef wanti itti mul'amu wanti himna sun kijiba akka hin taane argite waan dhugaa irratti hundaa'e takka duuma takka illee itti edaane waan jiru riippoortii akka gootetti wanti ati himtu sun waan jiru waan ragaatti qabdu tokko waan deebitee yoo eessatti yoo sin jaan deebitee verifaayi godhuu dandeettu tokko yoo ta'e homaa rakkoo hin jiru. Kanaaf amma miidiyaa Oromoo kun walabamoo walabaa mitiin kuni yoo hajaan kan kee tokko ta'e yoo amma nama Oromoo kan bilisummaa barbaadu ka Oromoo manidhaati akka ba'u barbaadu Oromoon qeerraa kan buqqaane barbaadu warra akkasii yaadaniif miidiyaa walabaa ta'a. Lakki investimentii irraa buqqisaaran irraa kaani karaa maaliin godhaarani waa mana jedhee warra yaadufamoo miidiyaan keenya kun walaban ta'u. Mootummaan waan gaarii godhaara isin attamitti waan mootummaan gaarii godhaaru kana hin deeggarre jedhanii ija sanii waan laalaniif miidiyaa walabaa waan taaneef ilaaluu hin danda'ani. Miidiyaa walabaa uma jira. Haga seericha lafa kaatee waan hin godha jedheeti kun nu laala, kun nu laalu kana keessa warri jirtan ammoo cuftinu mirga qixa qabdanii ilaalcha tokko isinii qabna, hiree tokko qabdanii gargaaruu dandeettanii, hojjechuu dandeettanii, maalii dandeettanii baandarii san keessa nu bilisa. Baandarii sanii ala yoo baane ammoo bilisa ta'uu dhabuu hin mallaale.
Akka dhuunfaatti gaazexeessitoonni kan isaan godhan miidhaa qabaata. Faayidaas hin qabaata. Ani afaan irraa bahuu sana hubata namni. Fakkeenyaaf amma dantaa Oromoof hin dhaabbadde jedhee miidiyaan tokko garuu immoo waanuma mootummaan Itoophiyaa dubbatu sana atis deebitee yoo dubbatte taate uummata keessatti sammuu keessatti wanta miidhu qaba. Fakkeenyaaf Oromoon Oromiyaatiin akka biyyaatti ilaala. Oromiyaan ijaaramtee sammuu namaa keessa jirti, lafarras jirti. Garuu bulchiinsa hin qabu. Kanaaf akka warri mootummaa Itoophiyaa jedhanitti bulchiinsa naannoo Oromiyaa yoggaa jettee miidiyaa Oromoo irratti dubbatte taate sammuu namaa keessatti fi dantaa ati Oromoodhaaf hin dhaabbattee duraan akka miidiyaatti himtu sana waan Itoophiyaan jedhu immoo deebitee jechuma sana yoo fayyadamta taate miidhaa qabaali. Waan tokko akka inni jirutti himuutu jira. Akka amma inni jirutti qajeelaallee hundaan. Yoo akkasi himaa jiraataniif yoo dhugamaa wanti sun akkasumatti taa'uu qabaarra himaa jiraatan namni huma beekaa sanillee. Yoo garas amma fakkeenyaaf Oromiyaan biyyaa miti naannoo jedhee warri yaaduun jira Oromoo keessallee. Oromoon bal'aan ammoo garbummaa jala jirraa bilisa bahuu qabna Oromiyaan biyya Oromootii jedhanii Oromoon baay'een akkasitti amana. Miidiyaan kun beektaa akkuma mootummaati. Yoo itti deddeebi'ama miidiyaan biraa utuu hin jiraanne ganama galgala naannoo Oromiyaa maali yoo jette namni baay'een san fudhata. Ati maal goota naannoo ta'ee uummata biraa jala akka bulu taate jechuun bulchiinsaan qabu naannoollee ta'ee bulchiinsa qabu maaliif walaba waan hin taaneef. Oduu walaba ta'ee ofiinaa akka naannootitti koo bulchullee taate sun waan biraati. Kan amma naannoo sanittuu naannoo biti akka amma jirutti. Naannoof namni hin naannoof qabsoon godhu namni. Kanaaf akka miidhuu qajeela lafuma jira jechuudha. Beekaa godhuun mala wallaalaan godhuun mala san hin beeku hajaan biraa jiraatee godhuun malani garuu Oromiyaan naannoo miti. Namiidheedha kan jettu qaamni sibiidha tokko jecha inni fayyadamu ittiin sibituudhaaf inni fayyadamu sanattis deebitee sabaa himaa Oromoo irratti gargaaramuun kana agawwummaatiin fi xiinsammuudhaan miidhaa fi sirrii ta'uusaa akkamitti itti dhaabasa? Maal jette dhaabasa irratti yaada kee? Miidiyaan biyya kamiiyyuu waan biyya sana keessatti gaggeeffamu waan saba sana keessatti gaggeeffamu akka inni dhugaadhaan qajeelaan raawwatee namni bilisummaansaa haqxisaa eegamuuf barbaada. Kaayyoon miidiyaa waan kana eegu. Amma qaamni biraa dhufee biyya sana akka weeraru miidiyaan faasiliteetiin godhu. Yoo biyya sana qaamni biraa dhufee weerare hojiin miidiyaa sana difeensitti deebi'a jechuudha biyya sanaaf saba sanaaf. Yeroo biyyi kee bilisoomee jirutti bulchiinsii fi adeemsi hojii biyya sanaa akka qajeeluuf hojii walaba ta'e nama hundaaf hojjeta. Yoo alagaan dhufee biyya kee fudhate immoo atuu nama waan kaan waliin fudhatamte jaataate biyya sana deebisuutti hojiin kee ta'a jechuudha. Roogdisa. Amma akka Oromootti imaammata Oromoon qabu fudhanneen imaammata poolisiin Oromoon qabu biyyi koo Oromiyaan narraa fudhatamee alagaa jala jira kan jedhu isa kanaan hojjechaa jirra nuti. Kanaaf hojiin keenya inni jalqabaa warri biyyi keenya Oromiyaa deebi'uu qaba jedhanii dhugaa sana deebisuuf hojjetan ija qixaan tajaajila. Warra biyya keenya Oromiyaaf saba biyya keenyaa miidhaa jiru agarsiifna. Hojiin keenya kana ta'a jechuudha. Jechoonni nuti itti fayyadamnu imaammata Oromoon tummate keessaa ba'a. Seera Oromoon qabu keessaa. Oromoon gabroomee eega jiraate isa eega fudhanne jechoonni miidiyaa nuti tolfannu as keessaa diraayif kan ta'e ta'a jechuudha. Warri gabroomsaa kan itti fayyadaman hin fudhannu. Maaliif jalqabayyuu hojiin keenya waan raawwatu kabajaa ta'e. Otoo bilisoomnee biyyatti gallee biyya keenya keessa jiraanne immoo maal ta'a imaammata Oromiyaan qabdu waan Oromiyaan ittiin bulu sana fudhannee achi keessatti waan hundi qajeelaan nama maraaf bulchiinsa maraaf akka deemutti ittiin deemnaa jechuudha. Lammata akkuma sira kaafne afaan miidiyaa maal keessaa maddaa kaansaa editoriaalii kee keessaa madda jechuudha. Fakkeenyaaf biyya kee keessatti yoo wanti itti fayyadamnu dubartii cabsa ijoollee tuffata nama qaamni isaa balfa yoo ta'e hojiin keenya waan dabe sana qajeelchuu ta'eef jechoonni kun sirrii miti jenne deebisuu ofii keenyaaf deebi'uu qabna jechuudha. Kanaaf miidiyaan waan mootummaan Itoophiyaa jedhu qophii godhee dabarsu imaammata Oromoon faallaa deemaa jira jechuudha. Akkuma aliin amma jedhe nuti naannoo Oromiyaatiif miti kan du'aa jirru yookaan Oromoon kan ajjeesaa jiru biyya Oromiyaa. Kana waan warri isa fudhatan tarii
hubannoo dhabuurraa ta'uu mala naannoo innaa jedhanii hiikti isaa isaanii hubatamne ta'uu danda'a garuu yoo imaammata keenyatti deebinee ilaalle immoo hiika sana keessatti kan hammatamuudha. Afaan immoo afaan miidiyaa yeroorraa gara yerootti wayyaa deema. Miidiyaan adda addaa jechoota garaagaraa tolfatanii itti fayyadamu. Ingiliffa keessas afaan saboota adda addaa keessatti bakka garaagaraa jira. Miidiyaan laanguweej jedhanii kan mataa isaanii qabu. Garaagarummaan xixiqqaa jiraachuu mala garuu jeneraal yoo waliigalattoo fudhanne akkasitti kan ilaalamu natti fakkaata. Naamusa gaazexeessummaa yookaan galaalchummaa kanaa kan qoran maalinni adeemsa keessa gaazexeessaa kan rakkootti ta'u hojii irratti gama naamusaatiin yoo jiraate maal gochuutu dhorkaadha maal gochuun hayyamamaadha akka wanti gurguddaa jedhaman keessatti lamaan sadan tokko dhaabasa. Wanti amma hojii miidiyaa yeroo hundaa qorani tokko amma qaamonni garaagaraa otoo ati hin beekne sitti fayyadamuudhaaf dhufu akka miidiyaatti jechuudha. Kaayyoo isaanii isa dhugaa otoo sitti himin istiraateejiidhaan sitti dhufu. Gaafa sana takka hojii public relation akka taatu barbaadu waan barbaadan si keessa dabarfachuu. Inni lammataa ogummaa keessatti conflict of interest waan jedhan wayiitu jira. Kun maal jechuudha? Yeroo waan ati hojjattuu fi waan warri biraa hojjatu walitti bu'u jira. Isa jalqabaa wanti qo'ibsu yeroo tokko si gowwoomsu. Akkitti si gowwoomsanii otoo hin beekne ati affeeramtaa odeeffannoo sii kennanii si affeeruu wajjin teessee nyaattaa dhugdaa waan akkasiin naa dhufu immeejii tuumama namichi suni yoo abbaa taayitaa sana bira taa'ee nyaata nyaate dhugaa warra kaaniif hin dabarsu kan jedhutu uummata keessatti uumama. Namichi immoo kan barbaadu isa kanaa jechuudha. Inni kaan waasii kennuudhaan si gowwoomsuun ijaa jiruu fi iddoo kanarratti garmalee of eeggatta. Kanatu of eeggattu miidiyaan seera isaatiin buluu qaba. Qaama biraarraa kennaa fudhachuu qabu. Nyaata qaama biraarraa fudhachuu qabu. Kan inni ittiin buluu qabu seera isaa duwwaati. Keessumaa immoo iddoo baay'ee falmisiisa. Kana olaanaatiin mari'achuun seera kee keessa deebitee ilaaluun hiika inni qabaatu bal'iftee xiinxaluu sirra jiraata jechuudha. Naamusa keessatti isaan kun strictly kan ilaalamanidha yeroo baay'ee. Egaa akka adda addaatti sitti dhufaati hin beekne amma saganteeffatee sitti dhufee idda qophii sana raawwattee fa'aa kan itti bartu jira. Idda dabarsitee fa'aa kan bartu jira. Garuu waan hundumaafuu kan kana si eegu inni tokko seeruma keeti. Inni biraa sammuu keeti. Waan ati dhaabbatteef sana ogummaa kee sana eegdee wanti kun oon dabarse dhiibbaa maalii fida miidhaa maalii fida maal argachuuf kana godhan jettee yoo irratti mari'atta ta'e editoriaalii kee irratti hoggana kee wajjiniin deebii hiriyoota kee waliin hojjettu wajjiniin yoo irratti mari'atta ta'e otoo rakkoon sun hin uumamiin hambisuu dandeessa. Innaa tokko ogummaan kun yoo keessan turre siin galu bilchina keessa daftee kan bartu jira daballeessitee kan bartu jira. Miidiyaan immoo independent kan jedhamu tokko eega dogoggortee booda dogoggoreera jettee baatee akkuma qaama sakaanii yoo uummatatti himte uummati si amana akkasitti kan ilaalamu. Xumuratti deemaa jirra. Aliyyi akka walii galaatti miidiyaa walabaa fi miidiyaa ija Oromommaatiin gadi qabnee yoo ilaalle yaada walii galaa kan jettu jiraate. Yeroo gadi mootummaa Madiinaa san keessa ta'e yeroo hojjettu jira. Nusitti hin beekamne. Baatee ammoo raasaatti illee teettee alagaa waliin teettee waan isaan barbaadan gootee kaatee waan guddisee qabsoosan waan hajaa miidiyaan sun qara ijaarameef sani afur deemsisu wayii hojjechuu uuma dandeetta. Kun akka miidiyaatiin ta'eeti kun ammoo aadaa uummata oodiyaansii kan keetii jechuudha. Aadaa isaaniillee konsiidarii godhuu qabda yeroo waan wayii hojjettu yoo akkanaa godhe waan badutu taramu waan tolutu tara jettee bikkuunillee hin jiraata. Waliigalatti eeriyaan miidiyaa kun akkuma eeriyaa bulchiinsa biraa qabsoo waraanaa maalii yeroo waa dogoggortu tokko akka dogoggorte warra hooggantu san yookaan warra si hordofan sanitti himu. Yeroo waa balleessitu yoo dhasuu badii jetti namni si amanu yoo namni si amane immoo wanti afaan isa qotu akka illee gatiin qabu keessattuu naannaa miidiyaa kanatti jechuudha. Kanaaf waliigalatti miidiyaa walabaa kan jedhamu walaba guutuu miti. Waan irra walaba ta'uu qaba waan irra walaba taane qaba miidiyaan maa addunyaa kana guutuu irra jiru kanaaf namni akkasii yoo hubate gaarii. Tole dhaggeeffattoota keenya marii keenya har'aa kanumaan xumurree jirra. Dhaabasaa Aliyyii fi Andassuudha waan nu dhaggeeffataniif galatooma fayyaa ta'a.